Farfata Salamoon Alamurratti lolli guddaan irratti baname jira. Akkuma isin beektan konferaansiif waamamee magaalaa Dubaay keessa kan jiraatu Farfatan Salamoon Alamuu uffata keenya yookiis immoo isa kan keenya maaliif uffattee amantaa keenya xureessuuf moo kun siif hin eeyyamamu siin hin madaalu jechuun Salamoon irratti duulli yookiis immoo lolli baname. Irreechi aadaadha moo amantaadha jechuun namoonni kallattii garaagaraatiin komee gurguddaa fi akkasumas wal dhabdeenis iddoolee garaagaraatti mul'ataniiru. Egaa dhugaasaa viidiyoo kana keessaan hubachuu dhuguma irreechi aadaadha moo amantaadha waan jedhus dhugaa isiniif lafa keenya. Egaa akkuma isin beektan hanga dhuma viidiyoo keenyatti daawwadhaa dhugaa jirtus adda baafadhaa. Isa dursas like, subscribe, share gochuun hiriyoota keessaniitiin ga'uudhaan odeeffannoo waltaawaa argachuu hin dagatina. Yooyaa shamaar kafuunee hordoftoonni Saaroon Entertainment biyya keessaa fi biyya alaa nageenya koo kan jaalalaa fi kabajaa isiniif haa baay'eetu jecha dhimmoota gurguddoo lama isiniif qabannee dhufneerra dhimma Salamoon Alamuu fi akkasumas dhimma irreecha irratti wal qabatu isiniif dhufneerra hanga dhumatti viidiyoo keenya daawwachuudhaan yaadaa fi komii qabdan qooduu dandeessu. Jalqaba irratti kan nuti irraa isiniif kaanu dhimma irreechaa wajjin wal qabatu yoo ta'u irreechi akkuma beekamu waggaadhaa gara waggaatti biyya keenya keessatti kan adeemsifamu namoonni tokko tokkos irreechi aadaadhaa irreechi amantiidha jechuun wal falmii fi komii gurguddaa akka kaasaa jiru hundumti keessan hin beektu. Waggoota hedduun dura osoo amantaan kamiyyuu dhufee biyya Itoophiyaa keessan seeniin irreechi yookiis immoo amantiin waaqeffataa qofatu ture. Innis irreecha irreeffatee Oromoon achitti wal ga'ee isa gamaaf gamanaa Itoophiyaa keessan seeniin dursayyuu amantaa tokkicha qaba tokkottis waaqeffata. Egaa erga biyya Itoophiyaa keessa seenes irreechi haa ta'uyyuu malee jalqaba Oromoon amantaa tokkoo fi walgeenya tokko haa qabaatuyyuu malee irreechi amantaa akka ta'e malee aadaa akka hin taane duraan dursinee walitti himna. Sababiin isaa iyyuu osoo hangam Oromoon iddootti wal ga'u ta'eyyuu dhimmichi dhimma amantaa dhimma lubbuuti malee dhimma itti aadaa wajjin wal qabatu tokko raawwatee hin qabu. Seenaa dubbisii wantoota garaagaraa ilaalii qorattootaa fi hayyoota gaafadhu namoonni jedhanii namatti deebisanis jiru. Haa ta'uyyuu malee dhugaa liqimsuun waanuma jiru waan ta'eef dhugaan jirtu garuu irreechi aadaadha osoo hin taane amantaadha. Innis amantaa keessa amantaa waaqeffataa bakka bu'a malee musliimas ta'e ortodoksis ta'e peenxees ta'e amantaa kiristaanaa kamiyyuu akka hin laallanne isinitti himna. Biyya tokko walitti qabna malee amantaa tokko tasumayyuu walitti hin qabnu. Oromummaaf jettanii waaqa tolfamaa jireenya keessan irratti hin waamina. Wantoonni lafa sanatti taasifamanii taateewwan lafa sanatti godhaman hundumtuu dhimma amantaati malee dhimma aadaa miti. Aadaan karaa katanitiin osoo hin taane ittiin jiraatanii sabboonummaa aadaa ofii mul'isuu erga ta'e malee kan irreecha irratti qofa aadaa mul'atu miti. Kanaafuu irreechi aadaa osoo hin taane amantaadha. Egaa macaafni qulqulluun akka jedhutti qilxuu jalatti irreeffattan itti gammaddan sanatti leeyya'uuf jirtu. Iddoo dhaaba isa fo'attan sanaafis salphachuuf jirtu. Isin akka qilxuu baalli isaa harca'ee akka iddoo dhaaba bishaanii hin qabne isin taatu. Egaa Isaayyaas 1:29 irratti faarfannaa 97 kaastanii warri bifa fakkeenya dhaabbattanii hojjettanii hundinuu waaqayyoolii tolfamoonis warri of jajjan iyyellaasfamtu. Waaqayyooliin hundinuu gooftichaaf hin sagadu. Isin warri waaqayyoon jaallattan wanta hamaa jibbaa inni lubbuu warra isaaf of kennanii hin eegaa. Har'a harka jallootaas immoo hin oolchaa akkuma jedhu. Egaa macaafni qulqulluun irreecha guutummaa guututti kan mormuu fi kan dhorku yoo ta'e nuti garuu aadaa keenya jennee waan nu gammachiisu waan hawaasa keenya gammachiisu waan foon keenya gammachiisu raawwannee waan uumaa keenya yoo gaddisiisu yoo raawwanne garuu badisa hamaa fi akkasumas kufaatii hamaaf nu saaxila. Kanaafiyyuu irreechi aadaa osoo hin taane amantaadha.
amantaa kiristaanaa gonkumayyuu hin laallatu. Paasteris ta'e qeesii faarfataas ta'e aadaa kooti jettee dhaqxee waaqayyoon gaddisiifte yoo ta'e ati kiristaana tasayyuu bakka bu'uu hin dandeessu. Macaaficha hin bante hin dubbiste malee hiikkaan macaafichaa siif hin galle gabaabatti. Kanaafuu irreechi aadaa osoo hin taane amantaadha. Abbootii gadaa tokko tokkos gaafatanii baruun ni dandeessu. Isaanis akka deebii isaanii kennanii jiranitti irreechi amantaa wajjin malee gargar ba'uu akka hin dandeenye kan himan yoo ta'u, nuti garuu akkamitti aadaadha jennee dhaqnee lafa ulfina waaqayyoof hin taanee fi lafa xigaa isaatti maqaa waaqayyoo waamuu dandeenya ree? Kanaafuu gabaabaatti irreechi aadaa osoo hin taane amantaadha. Yeroo odeeffannoo keenya lammataatti yoo isiniif dabarru egaa faarfataan Salamoon Alamuu akkuma isin beektan sagantaa yookiis konfiraansirra magaalaa Dubaay keessatti akka argamu hundi keessan quba qabdu. Egaa faarfataan Salamoon Alamuu namoonni hundumtuu kan jaallatanii fi kan dinqisiifatan, warroonni biyya lafaa keessaa fi warroonni mana waaqayyoo keessaa guutummaan isaanii kan dinqisiifatan, akkasumas kan jaallatanii fi jaalala oromummaa, jaalala obbolummaas kan isaaf qaban kumaata hedduutu jira. Egaa akkuma isin beektan magaalaa Dubaay erga haqee asitti namoonni hedduun karaa sooshaal miidiyaa warreen beekan amantaa garaagaraa keessas warri jiraatanis ta'e amantaa isaa keessa warri jiraatan hedduun isaanii jaalala isaaf qaban ibsataa turaniisi. Egaa jaalala isaaf qabanis egaa amantaan gargarsaanus dhiigaanis ta'e lafaanis akkasumallee oromummaa walitti qabna jechuun suuraawwan goototaa kaasuun yaadannoodhaaf akka ta'uu fi akka obbolummaa fi tokkummaa akka cimsan agarsiisuudhaaf akkuma kaleessa dheengadda amantaatiin baane osoo hin taane oromummaatiin manaa baane jedhanii boolla tokkotti akkuma dhuman sana Dubaay keessatti obboloota jaallatamuudhaan suuraan goototaa faarfataa Salamoon Alamuuf kennameetu ture. Egaa akkuma beekamu magaalaa Dubaay keessatti sagantaa konfiraansii irratti akkuma tureen egaa dirree bashannanaa guyyaa kaleessaa akkuma deemeen viidiyoowwan garaagaraa gara sooshaal miidiyaa irratti argamuuf yookiis immoo kanneen mul'atan hedduun isaanii jiru. Egaa viidiyoowwan sana fi akkasumallee uffatanni uffate irratti komii gurguddaa kan kaasanii fi namoonni kaanis rakkoo hin qabu, akkasumallee rakkoo qaba jechuun namoota gidduutti komii kan kaase yoo ta'u, egaa haa ta'uyyuu malee uffata sanas kan inni uffate kabaja oromummaa, kabaja namummaaf akkasumas kabaja amantaaf yoo ta'e malee balleessuu fi akkasumas xiqqeenya amantii sanaaf qabaatee akka hin taane innis yeroo hundumaa ilaalcha isaa keessa kan hin jirree fi namoonni kaanillee kan deebisan yoo ta'u akkasumallee ifatti waan mul'atudha. Faarfataa Salamoon Alamuu akkuma isin beektan yeroo garaagaraatti xiyyi garaagaraa kallattii hedduutiin kan itti banamuu fi qorumsi kallattii hedduun mogolee buusuuf kan itti banamu yoo ta'e, haa ta'uyyuu malee waaqayyo garuu akka gaafa ganama dibee fi akkuma ganama ayyaana isaa irra kaayetti kan wajjin jiruu fi kan gaggeessu, akkasumas ayyaanni waaqayyo kan isaa wajjin jiru yeroo hundumaayyuu ulfina waaqayyo kan mul'isuuf guddummaan waaqayyo afaan isaa keessaa kan hin dhumnedha. Egaa amantoonni waaqayyo kallattii jirtan hundumaantu akka kadhataniif akkasumallee akka jajjabeessan kabajaan isin gaafanna. Egaa akkuma isin beektan faarfataan Eebbaa Dirribaa yookiis immoo kiiboordistiin Eebbaa Dirribaa fi Salamoon Alamuu dirree bashannanaa keessa akkuma turan viidiyoo gabaabduu kanarraa ni hubattu. Elame akasin jadabbante erkesa galesa